Waraanni bilisummaa Oromoo Woboo Baashaggar Aanaa Boosaat keessatti tarkaanfii fudhatu jabeessee jiraachuu himuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu fixuu hime. Woboon tarkaanfii jabduu humnoota ergamtoota sirna Minilik jedhuun irratti fudhataa jiru jabeessuun Baashaggar keessatti koffisaa jiraachuu hime. Woboon lola jabaa Baashaggar keessatti gaggeessaa jiru kana kaleessarraa qabuudhaan Aanaa Boosaat gandoota adda addaa kan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dhihoo jiran keessatti tarkaanfii ilaaleessaa waraana Abiyyi Ahmad irratti fudhatu jabeessuudhaan waraana diinaa kan ittiin jedhu humna mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu ajjeesuun garii madeesse hidhannoo gurguddos lola kanaan irraa gonfatee jiraachuu Woboon himee jira. Lolli kun guyyaa lamaaf jabaatee kan itti fufee jiru hoggaa ta'u lola kanarratti humnoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad wal makoo ta'anis hirmaatanii jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lixaa fi bahaanis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad itti muddee jira. Ajajoota waraana Abiyyi Ahmadis hedduu isaanii lolli torbee kana keessa gaggeeffamaa jiru akka lubbuu galaafate himamaa kan jiru. Jeneraal Marroon humna isaa bakkoota garaagaraarraa yeroo wal fakkaatutti bobbaasuudhaan waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaaniitis akka baala mukaatti harcaasuunsaa himamaa jira. Lola guddaa Mandii fi Najjo keessatti gaggeeffame ture irrattis ammoo ajajaan olaanaa Woboo Jeneraal Marroon tarree dura irratti hirmaachuudhaan lolee lolchiisaa akka tures himamee jira. Ajajoonni Woboo cufti isaanii lola irratti hirmaachaa lola lolchiisaa jiraachuun isaanii kan himame lolli lola milkii fi injifannoo kan ta'eef ammoo tarsiimoodhaa fi karoora ajajoonni Woboo lafa kaaniin kan hojiirra oolfame jechuudhaanis keessa beektonni himaa jiru. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marroo yeroo ammaan tana Fiild Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaatis ammoo afuura fudhachiisaa waan jirus hin fakkaatu. Jeneraal Marroon mootummaa Abiyyi Ahmadis kokkee qabanii jiru. Humni isaanii guyyuma guyyaan magaalotarraa gara magaalaa birootti darbaa kan jiru. Kunis ammoo dinqii kan uume. Mootummaan Abiyyi Ahmad lafoon dura dhaabbachuu dadhabee haleellaa qilleensarraa raawwachuttis fuulleeffatee jira. Haleellaan qilleensarraa Oromiyaa jiddu galeessa dabalatee lixaa fi akkasuma gama kaaniin ammoo Baashaggar bakkoota garaagaraattis gaggeeffamaa jira. Bakkoonni yeroo ammaan tana haleellaan qilleensarraa itti gaggeeffamaa jiru hedduun isaanii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo jalas galanii jiru. Woboon aanota hedduu harkatti kan galfatee fi akkasuma magaalota gurguddoo hedduu harkatti kan galfate yeroo ammaan tana magaalaa guddoo Baashaggaritti argamtu Adaamaa naannoo isittis lola hadhaawaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jira. Woboon yeroo ammaan tana xiyyeeffannoosaa magaalota gurguddoo irra godhachuudhaan bakkoota murteessoos qabachaa jiraachuu himaa kan jiru. Lolli yeroo ammaan tana gaggeessaa jiran kun akka kanaan duraatti kan magaalota garaagaraa qabatanii hidhannoo humnoota mootummaarraa booji'anii duubatti deebi'an otoo hin taane kan humnoota mootummaadhaa barbadeessanii magaalaa keessaa baasuudhaan magaalota immoo dhuunfatanii bulchiinsa uummataa gadhaaban jechuudhaanis Jeneraal Marroon kan himan hoggaatu ammoo humni isaanii tarkaanfii jabdus humna mootummaa gubbatti fudhachuu itti fufee jiraachuus himanii jiru. Woboon jiddu galeessaa fi lixaa guyyaa har'aan tana tarkaanfii jajjabduu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti fudhataniin injifannoo guddoo argachuu kan beeksisan. Magaalaa Naqamtee dabalatee bakkoota garaagaraa hedduus harkatti galfatanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad jala bilisa baasanii jiraachuun himamee jira. Woboon kibbaa fi gama kaaniin lixaa fi jiddu galeessarraa ibidda gurguddaa kan qabsiise humnoota mootummaa Abiyyi Ahmaditti. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis guyyumaan magaalota keessaa baasee duubatti deebisaa jira. Humnoonni kumaandoon Abiyyi Ahmad abdatanii kanaan dura ittiin dhaadachaa turanii fi Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuudhaan uummata nagaatiin fixaa turanis yeroo ammaan tana irbaata rasaasa Woboo ta'anii akka jiranis himamaa jira. Humni guddaan Asoosaa dabalatee gama kaaniin ammoo Amboo fi bakkoota garaagaraatti helikoophteraan bu'ee waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf konkolaataa hedduudhaan ammoo gama lixaatti yoo adeemu waraanni bilisummaa Oromoo Woboon konkolaataa hedduu wajjinis ibiddatti qabsiisee jiraachuun guyyaa har'aan tana himamee jira. Ijoolleen Oromoodhaa bakka maratti injifannoo gonfachaa jiraachuu kan
kan himan yeroo dhiyootti magaalaa guddittii biyyattiitti harkatti galfachuudhaafis akka ta'antu himamaa jira. Imalli keenya duuba deebii kan hin qabne kan jedhan ajajaa waraanichaa Jaalmarroon ammoo humni isaanii tarkaanfii akkaan jabduudha humnoota mootummaa gubbatti fudhachaa jiraachuu himuudhaan yeroon kun yeroo bilisummaatii fi akkasuma harqoota gabrummaadha ofirraa darban jechuudhaan sabni bal'aanis humna isaanii cinaa dhaabbachuu akka qaban ergaa jabduu dabarsanii jiru. Tarkaanfii jabduu magaalaa Naqamtee irratti humnoota mootummaa achitti argaman gubbatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo isaanii barbadeessuudhaan magaalattii to'annoo jala galfatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii laaleessaa humnoota mootummaa gubbatti magaalaa Naqamteetti fudhate kanaan ammoo buufataalee hidhaa hedduu keessa hidhamtoota siyaasaa Oromootis badii tokko malee mootummaa Abiyyi Ahmadiin qabamanii hidhaa keessa buufamanii rakkifamaa turan dhibbaatama lakkaaman bilisaas baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n magaalattii qabachuudhaaf halkan daamarsee kan bule diirama kana ammoo bariin itti cabsuudhaan buufataalee waraanarraa kan jalqabe erga buufataalee waraanaa mootummaa Abiyyi Ahmad naannoo magaalaatii fi gandoota baadiyyaatti argaman barbadeesseen booddee diirama kana magaalattii kan seene humna addaa Oromiyaatii fi raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuudhaan guutumattuu magaalattii qulqulleessee alaabaa Oromootis itti gadhaabee sabni bal'aanis bahuudhaan humna isaa simatee yeroo ammaan tana gammachuu ibsachaa jiraachuunis himamee jira. Waraanichi kumaatamaan lakkaa'amus yeroo daandii gurguddaa isfaaltii magaalaa Naqamtee gubbaa imaluu fi akkasuma lolus kan mul'ate hoggaa ta'u ummanni Oromoodha gammachuudhaan bahee ijoollee isaa simate diinas dugda garsiisee jira. Otuma mootummaan Abiyyi Ahmad Zuudii 23 meeshaawwan gurguddoo hidhachuudhaan humni isaanii waraana bilisummaa Oromoo WBO ittisaa turanii waraanichi ammoo jaluma seenuudhaan humnoota mootummaadha achirraa buqqaasee hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojii akka jirutu himamee jira. Waraanichinis kan duriin adda ta'uudhaan kan mul'ate hoggaa ta'u kumaatama magaalattii marsee kan bule ammoo bakkuma jiruun cuftiitti cabsuudhaan humni mootummaa Abiyyi Ahmadis kan dura dhaabbatuu fi kan dhiisu wallaalee magaalattii qullaa dhiisuudhaan akka baqateetu himamee jira. WBO'n ammoo hedduu isaanii bakka awwaalchaa magaalaa Naqamteetis godhee akka jirutu himamee jira. Ijoolleen Oromoodhaa torbee kana injifannoo guddoo labsachaa kan jiran Naqamtee to'annoo jala galfachuudhaan yeroo ammaan tana fuulduratti adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Lolli guddaan magaalaa Naqamtee qofa otoo hin taane ammoo magaalota adda addaattis Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa akka jirutu himamaa jira. Ijoolleen Marroo Dirribaadha fuulduratti malee duubatti deebi'uun hin jiru si'achi ammoo kan duubatti nu deebisus hin jiru bilisummaa saba keenyaa malee jechuudhaan lubbuu isaanii takkittii qaalii saba isaaniitiif kennuudhaaf murteeffatanii lolatti ammoo yoo galan kunoo injifannoo gurguddos mul'isuudhaan saba isaaniittis abdii guddoo horuudhaan ammoo diinas akka malee naasisanii jiru. Shimallis Abdisaatii fi Abiyyi Ahmad waraanni bilisummaa Oromoodha magaalaalee gurguddoo kana qabachuu ilaalchisee waa jechuu baatanillee ammoo malaa fi mariinis dhibdee akka jirtuutu himamaa jira. Yeroo TPLF wajjin walitti fayyine humna kana ammaan tana barbadeessina jedhanii isaan dhaadachaa jiranitti ammoo waraanichi humna isaanii barbadeessuu gubbatti argama. Lixa dabalatee gama kaaniin jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaattis bifa wal fakkaatu lolli guddaan humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jira. Ta'us ammoo humnoonni waraana bilisummaa Oromoo ajaja lixaa jalatti argaman yeroo gabaabduu keessatti magaalota aanota Oromiyaa gurguddootaan 16 ol to'annoo jala kan galfate mootummaan Abiyyi Ahmad humna kanas lafoon guutumattuu dura dhaabbachuu akka dadhabeetu himamaa jira. Waraanichinis saffisa guddaan adeemaa akka jiruu fi haleellaa meeshaa gurguddoo raawwachaa akka jirutu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadis akka hin eeggaminitti haleelamaa kan jiru ammoo humna kana dura dhaabbachuudhaaf duubatti deebisuudhaaf haleellaa qilleensarraa xiyyaara nama maleeyyii diroonii dabalatee gama kaaniin ammoo xiyyaara waraanaa MiG-29 raawwachuus kan itti fufe waraanichinis otoo if duuba hin deebiin magaalota hedduus qabachuu itti fufee jira.